cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan rafuun se'a narrafee firrafne jechuufis ciisa koorran jira maqumaa fanciisa maalarrafaa miti gaaffii deebii dhabdeet na keessa marmarti mee akkamiin ta'a waanan ta'u si dhabee rafee bulu yaadusi yaada koon dadhabee eenyu gadi kanatu na aarsa maafan aaruu dida aan ergamuu malee ergachuun dadhabe kanaaf rafuu dida eenyu gadi kanatu na aarsa maafan aaruu dida aan ergamuu malee ergachuun dadhabe kanaaf rafuu dida garaan koo rakkattee rakkina faarsiti abjuu hiika dhabdeef godhumaa rakkatti egaa amma yoomiitti gadadoo ni jiraatti garaan koo rakkatti rakkina faarsiti abjuu hiika dhabdeef godhumaa rakkatti egaa amma yoomiitti gadadoo ni jiraatti cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan rafuun se'a narrafee firrafne jechuufis ciisa koorran jira maqumaa fanciisa maalarrafaa miti gaaffii deebii dhabdeet na keessa marmarti mee akkamiin ta'a waanan ta'u si dhabee rafee bulu yaadusi yaada koon dadhabee xinnaa guddaa caalee guddaatu xinnaate ankanaafan aadaa dubbii saana dhibee deebii saafan dhabee kanaaf rafuu dida
naat guddaa erge guddaatu ergame hankanaafan aadaa dubbii saana dhibe deebii saafan dhabe kanaaf rafuu diida Namu abarsa wanta naaf hin galle irra aanuu dide maaf jala ilaale oduma isaaf galuu maaliif keessaan galle Kennamoo abarsa wanta naaf hin galle irra aanuu dide maaf jala ilaale oduma isaaf galuu maaliif keessaan galle